abun baka tagala turte YouTuberi guddaa ta'uudha inta lama tikru enna in umra fete umra geessa yoo isin hajji fete hajji geessa yoo isin iPhone fete iPhone geessa in feetu kun akkana rabbi wallahi ila umra godera hajjiin fedhan hajji omara ko waan isin barbaade maqaa isiitiin yoo qabuun dursi tanille idi isin wajjin baafna jennee tabtab jedha jira isin duuba fiigaa jirra tuyte kamera waari kene korba subhanallah sena khairin tuyte lalme tuyte Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu hordoftoota haadha seenaa nagayuma fayyaa keessanii Ramadan Kareem baga geettan yaa nubira Ramadan narre guyyaa meeqa fane meeqa soofnesa guyyaa sadii soofne maashaallah nubira sadaffaadha biyyoota biraa akka Itoophiyaa Suudii fi biyyoota garagaraa afuraffaadha boru shanaffaadha inshallah yoo qabuun dursi tanille idi isin wajjin baafna jennee tabtab jedha jira isin duuba fiigaa jirra hin beeytan kaamuseenan waggatti yeroo ramadaanaa kana sagantaa garagaraa diraamaa garagaraa biraankii garagaraa hixaanallee aarsuun buna dhaabuun bakka taggalaa turte YouTuberii guddaa ta'uudha inta lama tikru enna kuma meeqa jirta isme kuma 60 irra jira 65 Subscribe ni kuma 65 irra jira guyyaa 27 kana keessa yoo kuma 7 itti dabaltanii fi kuma 70 galte kuma 70 yoo galte meeqa irra jira meelala kuma 70 yoo galte kenna adda yaa usila yaani nati toltan ummani nu beeytani haadha seenaan jaalatan akka wacii baasun beeytanii beeka baranallee akkasumatti jabaadha akkuma wal beeynusitti angaruu isin kuma 70 galte silkilleen jalaa cabee rakkoo hamaa keessa jirti iPhone 18 mu 17 irra jira meeqa irra jira 18 dhufaara offset mu 18 bitadha malee abadan 17 kana numan qabanne maal fi bitare kuma 70 isaan usin galchan yoo galchan hay kuma mashanan kuma afur mo mali bara la kuma dibbaratti malee naan bitina wa mata kan fedha kuma dibbaratti maal fi godore isaan hun beekanii bar haa barreessan isaan yaada kennachuudha tokko faammanni bakka yoo isin kuma dhibba galte inshallah Ramadan kana mangaltu kan dhufu yuun galtu kuma dhibba kanaawe kan dhufu nangala ingalta guyyaarraa hojjenna ka guyyaarraa hojjenna isin ammoo subscribe godhaa tirfa akkaawuntiidhaan akkaawuntii tirfiidhaanii subscribe godhaa YouTube kan ittiin fayyadamne no inshallah okay yoo isin kuma dhibba galte ani waan isin commenti jalatti jettan commenti keessan dubbisee ingora waada akum yoo feetan makiinaa jettanii yoo feetan walqii jettanii yoo feetan iPhone ma jettanii oma isin barbaadan yoo feetan maqaa isin kan makiinaa sana irratti xiyyeeffadhaa yoo feetan immootu umraa geessi jettanii yoo feetan hajji geessi jettanii gargaarni koo situ nama malee bar waadaa hin guutamu hin beekamanne ustaza yu wadaa tani kuno harama jala jirani subhanallah inna yo isin kuma riba guutanya ju yo isin umra fete umra geessa yo isin hajji fete hajji geessa yo isin iPhone fete iPhone geessa in feetu kuno akkana rabbi wallahi ila umra godera hajjiin fedhan hajji omara ko waan isin barbaade maqaa isiitiin hin godhaafi garuu mootuu akkasii kuma dhibba hin guunne Ramadaana kana mi kadhu futtu anillee hin beeka waciin baasu jechuudha fi isin waan dandeettan godha ani mootuu waan isin ifaajjan waan ifaajjee keessanii qabatamatti isin agarsiisa tokko kana lammata Ramadaan haga humna keenyatiin waggaa waggaan chaanaalii haadha seenaa kanatti osoo isin bashannansiif nu guddatee as ga'e har'arraa eegalee jechuudha waan barbaadan nama bilbilaan haa ta'u qaaman fiduu haa ta'u pirankii haa ta'u dawwallee fi jireenya isaa gaafachuu haa ta'u mudannoo isaa gaafachuu haa ta'u nama akka isiniif finnu barbaadan koomentii jalatti barreessa ka biyya kana jiru qaamaan isinii affeerra ka fagoo jiru bilbilaan isinii affeerra jechuudha Jowaar Mahammadii fi Abiyyi irraa kaaseen umma isin barbaadan namni chaanaala haadha seenaa irratti hin dhiyaanan jiru akkasii namni si kabajaa bara. Fanii isaan illee guyyaa tokko. Isaan lamaan hin dhufan guyyaa tokko jaalmarra ollee itti dabalanni isiniif hinna
Hindufani isaan sadan illee hindufani dhugaa rakkoon qabu isin ala nagaru warruma kan irraa jalqaba hanguma ol guddanneen guddataa deemnuun garuu kuma dhibbaa galan dhufani gar hindufani haala yeroo kanarratti fa'a amma maal garuu Abuno Itoophiyaa lenti Ertara waloraa jirti abiyyi akka uummanni biyya ofii eeggatu yaada kennu dhufa Jawaar illee hindufa hunduu hindufa mara illee qabsoo jira hunduu hindufa yaa kuma dhibbaa gaditti garuu akkasii poolitikaa keessa seenuu qabdati jara fidu kuma dhibbana haaseensan poolitikaa kaatti mataan dhaqee jiru bara namni dhiisee galee kanaan dhaquun qabaan kuma dhibba gaaf ta'e poolitikaatti mataan seenu jechuun bara takka ganna keessanitti lafee matee guddaa fa'i. Wallaa akka bashaashatti hin jirtu waan. Qo'imee dhugaadha. Nantara jajjabeessa. Akka bashaashatti guddaa waan. Namni sirna feemas hin jiraama. Bashaashaa keessaa. Hayi mootummaa mana feemas ni jiru. Abiyyi qofa. Abiyyi tokko fa'aati lama fayyadu. Hin dhabamanuu bargaru. Hin jiru. Kana namni beeku si makaala. Amma haadha seenaa jennaan bar. Akka bashaashatti mi akka aggaarootiitu tokko fa'a. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah. Egaa. Bakka ani intalli kan keessanii Iddoo karaa dubartiitiin yoo mucattii aangoo jirtu fadiilaa kan taate malee akkuma jimmaachuu sodaachisaa jira. Yoo fadiilaa taate malee akkuma jimmaachuu sodaachisaa jira. Kabbaanno. Haati seenaa kabbaanidha. Lamaan nyaam sagantaa akka isinii qopheessinu barbaadan borurraa koomentii barreessaa koomentii keessan hin dubbifna. Waan isin barbaadan isinii qopheessina. Kana kanarratti nu hojjedha. Waan barbaadan aydiyaa keessa irratti isinii hojjenna. Hundumti keessanuu amma haganuma isin yaadachiisuu fi baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna kaameraamaaniin kenna kunoo adde seenaa fi adde keeniin duubatan jiranii. Lolaa jiranii as baanee as jechi haa ta'uu qabnaa jedhaa jiran. Nuti immoo isin guguddatanii jedhanii jirra. Kottu. Kottu maama. Khalas kottu hayee kottu. Kottu hayee. Kottu mee nagaa dhaammatta. Kottu mee. Kommaame seenaan isin yaaddee dhufuu feete obboleettiin immoo dhufuun feene nuti ammoo isaan bakka addaan hin baafnu jennee. Dhiifnee. Akkasii bakka rakkoon qabu. Sanii jedhu ta'e maamilee haadha sanaa dubbiftaane. Kottu si baay'ee sababaa kan kembane YouTube kana ko. Kottu mee seenaa qabdaa keessaa. Maal kokka? Jidde bakka aarte akkanuma yoo aarte seenaan aarran. Aarran aarte bakka. Aarte. Mootummaa ta'uu qabdi iyyuu. Mootummaa ta'uu qabdi. Yaa mootummaa ta'uuf xiraatti godhaatti. Garuu mootummaa taatetiin warra kaayiroo hunda rashanti. Maaliif? Iccitii ishii beeytanii mire. Warra akka keetii kana. Akka haadha faaxee kana. Akka reedii kana. Akka abdii muktaar kana. Akka abduusee kana. Kullu intin tiraalech. Kararraa galal gooti. Kararraa. Kararraa galal goote. Baalasalxaan taatee warri biyya biraa hin beeku. Nagaa waan isin jette godha. Waan akkasiiti bakka walitti deebina inshaallah keeriif seenaa qabannee dhufna yeroo biraallee. Jara intarvii goona? Intarvii jara lachaa wal bira teessifnee goona. Wallaa. Maal irratti? Waa'ee maal irratti? Waa'ee maal irratti? Inuma gaafanna isaa waan isaa hin dhaban. Bakka akkas hin dhumuure sagantaan keessanii yoo? Hin ga'a wallaa. Keeriyya kottu nurraa cufi. Daqiiqaa meeqa geessi laa? Daqiiqaa 8 daqiiqaa 9 goona.